agarsiisa akkamitti akka gatii salphaa ta'een intarneetii guyyaa tokko sa'aatii 24f nu tajaajilu gatii xiqqaadhaan akka bitannu isinitti agarsiisaan afaana turaa duraan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qaqqaalee kanneen mana keessan teessanii barnootaan YouTube chaanaalii Iqbaal Seenaa Oromoo irratti dabarsaa jiru hordofaa jirtan hundinuu galatoomaa isiniin jecha kanneen maatii teenyaaf subscribe godhanii chaanaalii keenyaaf maatii hin ta'in subscribe godhaa chaanaalii keenyaaf maatii nuuf ta'a isiniin jecha jajjabeessa isiniin jaa waan isin dhibee koomentii jala nuuf barreessan isiniin jaa har'aan tan ammoo barnoota ajaa'ibaa kan namoonni hedduun nuuf waraabii jedhanii natti barreessaa jiraniin har'aan tana isin garsiisa.